Zoonii Dinagdee Addaa Adaamaatti Guyyaa Marsaa Laguu dubartootaa addunyaa sababeeffachuun deeggarsi meeshaalee qulqullinnaa dubartootaaf kenname. Sagantichis dhaadannoo biyya qulqullinnaa fi tajaajila Marsaa Laguuf mijattuu taate waliin haa mirkaneessinu jedhuun bakka qaamoleen qooda fudhattoota adda addaa argamanitti marii paanaaliin kabajamee jira. Hojii gaggeessaan olaanaa Zoonii Dinagdee Addaa Adaamaa obbo Gullataa Abbabaa haasaa taasisaniin toorri xiyyeeffannoo paarkii industirii inni guddaan sharafa biyya alaa argamsiisu, carraa hojii uumuu fi ce'umsa teeknooloojii fiduudha jedhanii Zooniin Dinagdee Addaa Adaamaas gama kanaan milkaa'ina hedduu galmeessisee jira jedhan. Zooniin Dinagdee Addaa Adaamaa hojjettoota 10,000 ol kan qabu ta'uu kan dubbatan obbo Gullalaat harki 90 ol immoo dubartoota ta'uu himaniiru. Egaa akka Zoonii Dinagdee Addaa Adaamaatti hin beektaa gara hojjetaa 10,000 qabnaa san keessaa harki 90 ol kan ta'u dubartoota akkuma beektu ta'udha. Kanaafuu iddoo hojii mijataa dubartoota keenyaaf uumuu jechuun waan kana wajjin wal qabata waan ta'eef gahee kana sirriitti fudhannee irratti hojjechuu qabna waan jennee yaanneef guyyaa kanasitti kabajuu qabna kan jedhus dirqama akkasiisan fudhannee itti deemaa jirra jechuudha. Gama birootiin paarkichi dubartootaaf haala mijataa uumuun isaa qulqullina hojii irratti shoora olaanaa qaba jedhanii guyyaa kanas qaamolee adda addaa waliin ta'uun guyyaan Marsaa Laguu dubartoota addunyaa paarkicha keessatti kabajamuun isaa adda isa taasisa jedhan. Akkuma beektu Zoonii Dinagdee Addaa Adaamaa kompileensii istaandardii addunyaa iddoo mijataa bareeda ta'e uumuu irratti hojiiwwan ciccimoo baay'ee hojjechaa turre waggaa 7-6 darban kana keessatti jechuudha. San keessa immoo investarri dirqama kana fudhatee hojjetaadhaaf waan akkanaa kana faasiliteetii gochuu irratti dubartootaaf waa'ee Marsaa Laguu kana irratti immoo dirqama adda addaa fudhatee hojjechaa ture jechuu dandeenya. Kun immoo faayiduma hojjetaadhaaf qofa osoo hin ta'in immoo productivity kaampaniitiif hojjetaan akka irraa nafne obboleewwan teenya hojiirraa akka nafnes isaan godha waan ta'eef dirqama kaampaniin hojjetaa qofa gargaara osoo hin ta'in kaampanichi irra productivity inni achi keessatti hojjetu baay'ee dabalataa waan ta'eef kana fudhatanii dirqama kana fudhatanii baay'ee hojjechaa turan. Dhaabbata ittisa HIV/AIDSitti maanaajarri qindeessaa sagantaa gamtaa Afrikaa obbo Tolasaa Olaanaa dubartoonni barumsa dhabuun dhibee HIV/AIDSiin akka hin saaxilamne manneen barnootaa keessatti hubannoo Marsaa Laguu yeroo yeroon kennamaa jira jedhan. Dubartoonni qulqullina isaanii sirnaan akka eeggatan mootummaan meeshaalee qulqullinaa gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuu akka qabus dhaamaniiru. Kamitti akka geggeeffachuu akka qaban akkaataa miidhaa isaanirra hin geessisne geggeeffachuu akka qaban yoo hin beekne rakkoo guddaadhaaf isaan saaxila. Dabarseellee baay'ee kaansarii illee fida. Yoo sirriitti hin geggeeffamne carraa kaansarii fiduu qaba. Akkuma isin beektan akkaataa sirriitiin immoo yookaan akkaataa qulqullina qabuun Marsaa Laguu isaanii geggeeffachuu jechuun maal jechuudha yoo jenne inni tokkoffaan kan barbaachisu meeshaa Marsaa Laguu kana ittiin eeggatan yookaan sanitary pad kan jennudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo bishaan. Inni sadaffaan paantiidha. Inni arfaffaan immoo lafatti jijjiirratan safe area isaan barbaachisa. Bakka jiran hundumaatti jechuudha. Isaan kun guutamuu fi danda'u irra jiraataadha. Hoogganaa garee qulqullinnaa fi fayyaa naannoo Oromiyaa obbo Seefa Gazahin dubartoonni harka 17 ol ta'an manneen barnootaa irraa kan hafan sababa meeshaalee qulqullina dhabuutiin waan ta'eef qooda fudhattoonni xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jedhan. Dubartoonni keessattuu isin carraa argattanii dhufuu dandeessanii parsantaa 17 kan ta'an manneen barnootaatirraa sababa kanaaniin hafanii jechuudha. Naannoo parsantaa 95 kan ta'an immoo meeshaa qabaatanis haalli itti fayyadama isaanii rakkoo qaba jechuudha. Meeshaa kan itti fayyadamnu harka dhiqachuu ta'uu danda'a, meeshaa san seeraan maqsuu ta'uu danda'a. Parsantaa 90 kan ta'an haalli maqsasaa qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti rakkoo qaba jechuudha. Kan seeraan itti fayyadaman immoo parsantaa 35 qofa. Kanaafuu nus rakkoo kana keessa jirra waan ta'eef kanarratti sirriitti hojjechuu akka qabnudha. Hirmaattonni sagantichaa ABS dubbisee akka jedhanitti qooda fudhattoonni maatii fi dubartootaaf hubannoo gahaa kennuu akka qaban dheeranii meeshaaleen qulqullinaa gatiinsaa fooyya'uu qaba jedhan. Wanta kiyya kan na fakkaatan fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaa jiran wanta akkana kana baay'ee waan fayyadaman hin beekan akkaataa itti ofirraa qulqulleeffatan hin beekan waan ta'eef isaaniifis waan kanarraa baradheen sababa ta'eef isaanillee akka qulqullina isaanii eeggatan waan fi baradheerraa sheera godhee fi qooduuf hin barbaadan. Maatiin keenya akka saalfataatti osoo hin ta'in kan laaluu qabanii gorsa gorsuun qaba.